Hi family, akkam jirta fayaa keessanii alaamanni sa'aa namni jaarsaa jaartii cilfaa shooka biradistiin hundi ishiitu nagumaa miti simbira anis nagaan jira galanni fulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa har'a waa'ee gaa'ilaa irraa gochoota yookiin jechoota karaa social media guyyaa har'aa ittiin oole tokko wantoota gaafii natti uumee fi akkasumas maaltu sirriidha maaltu dogongora waan jedhu waa'ee nagude. Enna akkasitti guyyaa har'aa kanaan jechaadha karaa social media hawaasaa gurguddaa kanarratti maaltu akka deemu sinitti himuu kan dhufe beektan maaltu deema seetanii tajaajila mana amantaa kan ta'e namoota gurguddaa akkasumas hin jiru mitire abboo namoota gurguddaa kana faana dubartoonni gola arabaati galte ishee waggaa bakka ijoolleen xiqqoo siniin jedhu mana 20 haga 30 jidduu keessa kan jirtu. Isa nama waggaa 45 faa 50 faana gaa'ila godhatte jedhanii waa meeqa haasa'amaa ture karaa social media hawaasaa kanatti jecha gin haasa'amu malee wantichi sun sirriidha dogongora hin qabun jedhaan maalifi namoonni malkii bichaatti amanu isa firiizii maree deemutti amanu isa jaalala maal akka ta'e hiika jaalalaa hin beekne hin jiraa miti isatti amanan inni sun garuu sirrii miti. Eenyu akkasii horatu nuti asitti cinqii gola madaamii kana dadhabni ganaa waxaxee waggaa 25 waggaa 26 keessa jirtu heerumne wajji mataan nu hiikkatu idaa qabna yaaddanii beektu garuu waan akkasii yaaddanii beektu. Kanaafu itti yaada dhugaa in tuffatana maanguddoo si gaafate taana maanguddoo ta'e maanguddoo gaafa siin jedhu garuu isa bultii qabutti heerumina laala. Isa haadha manaa qabu isa ijoollee qabu itti dhaxxanii itti heerumtanii bultii namaa hin deegina waan illee irraa sin gaafata. Inni sun illee sirraa waa qoqqocatee si gatee gara ijoollee ofii deebi'u malee si wajjin jiraatu dhugaa haadha manaa jalqabaa ifamatti deebi'a. Kanaafuu shamarran keenya bakka itti heerumtan eenyutti akka heerumtan filadha. Tokkoffaa kichuu karaa kutee mucayyoo umrii haga kanaa jaarsa kanatti heerumtee minaamin jedhamee haasa'ama. Waxaxee isa surree asii surree birri paantii birri 200 mul'isuuf jecha surree birri 1,000 dura gadi butee paantii nu mul'isaa deemu sana isa wayyaa hin wayyu dhugaa inni sun dogongora jechaadha. Nuti shamarran gola namaa jirru nama bilchaate nu wayya jireenyaaf maaliif asitti fatana meeqa argine ganammoo nama bilchaatin nama yaadan horatinitti heerumne ciqiiciqiisaa isa waa'ee jaalalaan been isa waa'ee gaa'ilaan been itti heerumne akkam akka taanu yaaddaniitu garuu kanaafu shamarran an akka walii galaatitti gorsiin ani isinii kennu tokko jechaadha. Innis maal seetanii gaa'ilaaf nama akkamiitu barbaachisa. Nama lafa buleedhamu nama ganaa karaa bulaadha. Kan lafa bule wayya kan bishaan liqimse wayya dhiira hoo heerumtan dhiira waggaa 30 olitti heeruma malee abadan dhiira waggaa 31 30 gadiitti hin heerumina shamarran. Maaliif hin jedhee si horata kan waggaa 30 olii sun nama yaada horeedha nama bishaan liqimseedha nama qorumsa jireenya lafa kanarra jirtu bareedha. Dheedhiin garuu oomiyyuu bilchaatu beeki hin jira dhiirri tokko dhiirri bilchaachuu hin dandeenye dhiirri dheedhiin kan yaadan kan bakka hin jiraa miti kan bilchaachuu hin dandeenye yaadan sammuudhaan kan bilchaachuu hin dandeenye waa maraan kan bilchaachuu hin dandeenye jira dhiirri akkasiisan immoo yoon gizee wal janjantan gizee waliin haasoftan haasaan nama tokko dubartiin miizaana uumamaan jechaadha. Miizaana uumamaan gaafa siniin jedhu xiinxaluu irratti dandeettii addaa qabna. Dhiirri kun nuuta ammoo hin ta'u. Dubartoonni illee kan waggaa mana 30 gadi asuma dhiyaatti bakka na argaa guddatti malee yaadan qas jetteetti yaaduu namni kun bultiidhaan ta'amoo hin ta'u yaada jedhu hin qabdu. Isheen waggaa 31 har'a heerumee boru hiika jettee yoo ta'u baate. Isheen dubarri illee kan mana 30 oliitti bultii qabatee jiraachuu beeka achiin deemu kana booddee umriin kiyya si walii gadiif hin tolu. Bakkuma dhaabbadhe kanatti gadi qat jedhee dhaabbadhe jireenya kootti fufa jetti ishee waggaa 30. Warri mana 30 gadi garuu warri mana 20 faa 23 25 kun homaa waxaatiin kun akkuma warra dhiiraa san hin bilchaattu ishiin illee ganaa dheedhidha. Gina oguma fe'e odoo ta'e dubartiin waggaa 18 ol dabarraan yaada deemti. Bilchina uumamaan qabdi miizaana jechaadha dubartii. Miizaana gaafa siniin jedhu
waa madaalu irratti waa herreegu irratti itti yaadu irratti wanni kun hin ta'amuun ta'u jettee yaadu irratti dubartiin uumamaan miizana jechaadha. Kanaafuu dubartoonni keenya miizana ta'uu qabna uumamaan malee akkuma social meediyaan akka fardaa guluuf kana guluufuu hin qabnu jireenya keessatti. Tokkoffaa abbaa manaa gaafa siniin jedhu abbaa gama manaa bakka miidiyaan fayyadamtu gadi hin baatu dhiira duratti gadi akkanan taatu akkasii sunillee dheedhiidha. Isin amma dhiira akkamiitti heerumuu qabdan beektu? Dhiira bishaate, dhiira bishaan liqimse, dhiira yaadan lafa bule, nama si gorsuu danda'u, nama si obsuu danda'u, nama si dhoksuu danda'u. Malee nama si gorsuu hin dandeenye, nama si obsuu hin dandeenye, nama si arrabsu. Keessattuu dhiirri nama arrabsu bultii keessatti barbaachisaa miti. Dhiirri harkaan sitti fiigu bultii keessatti barbaachisaa miti. Kanaafuu in heerumina dhiira akkasiisanitti dhiira booksiin sitti kaannaan argiteeti jaalaluma hin jiraami namni eegisuma waliin haasoftan janjanaa keessatti gaafa miseenjera wal janjanta sana yoo amma fakkeenyaa fi hin jiraami gaafa inni jechuudha akkam akka inni siniin jedhu fakkeenyaa fi jechoota akka arrabaa jinjanuma keessatti jechoota si cabsuufaa keessatti gadi qabee siin jedhee erga si aaree siin jedhe dhiifama. Dhiirri akkasii yeroo baay'ee deddeebisee jedha akka bultiidhaan taane beeki itti seeniin dhiira akkasii. Maaliif hin bilchaane dhiirri akkasii dheedhiidha. Kanaafuu itti yaadaa deemuu qabna nuti argineetuma jaalala jenne tokkoffaa maal abboo itti yaadne nama nuu ta'a jennu mazzanuu qabna nuti haasa'a namaatirraa dhiira tokko haasa'a isaatirraa madaaluu qabna. Ijoollee karaa amma miidiyaa maanguddoo faana gadi babbaasasanii dhugaa baga heerumtee natti tolte ana bakka jireenya kan ishiitu jiraata isinii miti warri miidiyaa namni namaan jiraatu jireenya kan ofiifan jiraadha miti ana mataa kootti jiraata miti qaama sadaffaa maaltu galche kanaafuu itti yaadne jireenya koo waan na baasu waan nan baasne anatu mazzanata erga ta'eef ishii horate taanan ishii kabaje taanan maatii ishii kabajeef taanan nama guddaa wayya dhugaa. Mugaa 35 oli haga 40 haga 45 tu 50 haa ta'u adogaa 30 taate rakkoon qabu kasi horatu taanan kanaamusa si qabu taanan kasi kunuunsu taanan maa rakkoo qaba umrii inde amma moyero amma mucaawwan waggaa isheen kan waggaa 50 waggaa 40 taatetii dargaggeessa waggaa 25 itti heerumti ilaala. Dogoggorri dubartootaa isheen waggaa 35 faa taate 30 faa taate waggaa 25 waggaa 26 gaafa heerumte kuni waxaxeen akkaataa siin bahani inni surree qaaraa siin gadi baasee mataa firiizii malee jeeliidhaan of qaqqabuu achi deddeemu malee bultii maal akka taate hin beeku kun hin bilchaanne kun akkasii kanatti akka heerumni shamarran dhaamsa kooti kun nagaa naa qabaadha jedhee ibsaa diimina jireenya keessatti dhiirri illee jira dhiirri bakka dubartii irratti aangoo laallatu mana keessatti dhiirri akkasii sunillee gadhee dhambichaanne dheedhiidha. Gaafa akkasiin hin jedhu dhiirri hundi badaa jechuu miti. Badaa